في جالتمتوتا ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil-addunyaatti argamtan hunda keessan nageenyi keenya oowwan kan onni irraa maddee iddoo isin jirtanitti hunda keessan isin qabu isin jechuu barbaade. Egaa akkuma beekamu dhimmoota haala yeroo ammaa kanaa biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi haala biyyattiin sun itti imalaa jirtu maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a. Qabxiin kiyya kan jalqabaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa raayyaa akkamitti bu'uureeffamee hundaa'ee yookaan ijaaramee yookaan ijaaramaa jiru isa jedhudha. Itti aanee ammoo Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee haasawaa guyyaa kaleessaa intarviiyuu inni miidiyaa biyyattii wajjin godhe qabxiiwwan inni tuttuqee fi Baacaa Dabalee immaan kunuyyuu eenyudha isa jedhu isin hubachiisuu barbaada. Kittaan ammoo waa'ee waliigaltee biyyoolessaa gama waliigaltee biyyoolessaa PP fi biltsiginnaan waliin gochaa jirtu. Badhaadhinni biltsiginnaa wajjin gochaa jiru jechuudha. Waliigaltee biyyoolessaa jechuun maal jechuudha? Waliigalteen biyyoolessaa akkamitti geggeeffama? Hawaasni biyyattiidhaa fi lammiileen biyyattii akkamitti hubachuu qaban? Isa jennu kan ilaallu ta'a. Inni kiyya qabxiin kiyya kan uumamaa immoo yaamicha maqaa hattuutiin OPDO'n yookaan ammoo ergamtuun ilmaan nafxanyaa yookaan ammoo illiitii amaaraa kan taate OPDO'n bara waggaa 27 ilmaan Oromoo gabroomsaa tumaa hidhaa fi reebaa turte har'allee nafxanyaadhaaf ergamtu yaamicha isiin gochaa jirtu maal fakkaata? Maal of keessaa qaba? Yaamichi kun dhugatti Oromoo ilaallata? Yaamichi amma OPDO'n gootu kun yaamicha dhugaati isa jedhuu fi warra ammoo Itoophiyummaan waa'imman ma'aanaan Itoophiyaa isin hin galin. Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Itoophiyaa jechuun ilma namaa tokkoof siif maali? Eenyummaan kee hoo maali? Eenyummaa fi Itoophiyummaan waliin deemammoo gargar bahanii deemuu ni danda'an. Yoo adda baan jiraachuu hin dandeettamoo jiraachuu hin dandeettu kan jedhus kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf wal qabatee egaa hundi keenya akkuma beeknu biyyattiin Itoophiyaa sun jaarraa tokkoof cinaa ol sirna fiudaalitiin, sirnoota faashistiitiin, sirnoota gartee kooministiitiin biyya bulaa fi biyya bulaa turtee fi har'as abbootii irreedhaan dhaalamtee as geete jechuudha. Gabaabumatti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha yookaan ammoo Itoophiyaan National Defense Force kan isa jennuun kun takkaa seenaa biyyattii Itoophiyaa keessatti hoggansa biyya bulchu yookaan mootummaa biyya bulchu kan Mallasaa ta'uuti, kan Abiyyi Ahmadaa ta'uuti, kan Mangistuu Hayilamaariyaam ta'uuti, kan Hayila Sillaasee ta'uuti aangoo nama dhuunfaa tokko teessoo nama dhuunfaa tokko tiksuudhaaf kan bu'uureeffame kan ijaarame fi kan jiraatu jechuudha. Dantaa biyyattiitii fi dantaa biyyattii tiksu hegeree biyyattiitiif dhimma isa laallatus hin qabu jechuudha. Odoo kan qabaatu taate raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa godina Oromiyaa keessatti, Beenishaangul keessatti, Tigraay keessatti akkanuma naannolee Sumaalee, Affaar naannolee hedduu kana keessatti gocha yakka waraanaatii fi duguggaa sanyii uummata nagaa lammii nagaa irratti odoo raawwachuu baatee fi shamarran odoo gudeeduu baate qabeenya hiyyeessaa odoo mancaasuu baatee fi hegeree biyyattiitiif yaadee birmadummaa biyyattii tiksee uummataaf dhaabbatee uummata wajjin dhaabbate jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun akka inni itti hundaa'u akka itti addunyaan tun ijaaratte uummata keessaa ba'a waardiyyaa uummataati biyya eega hegeree biyyaa tiksa birmadummaa biyyaatiif waardiyyaa ta'ee abukaattoo ta'ee dhaabbata. Raayyaan ittisa biyya Jarman, kan Ameerikaa, kan Kaanadaa, kan Awustiraaliyaa, kan biyya kamuu biyyoota dimokiraatik ta'an keessa jiran raayyaan ittisa biyyaa ka Tiraamp miti. Gaaf Tiraampaan gorraa buudhite akka itti gorraa buuse argitanii jirtan. Raayyaan ittisa biyyaa Awurooppaa kun hundi ajaja caasaa mootummaarraa bilisa. Paartiin tokko ajajuu hin danda'u. Haala ittiin ajajamuu qaba, adeemsa ittiin deemuu qaba, qaama isa ajajutu jira. Mootummaan tokko akkanumaan lafaa ka'ee qaama kana ajajuu hin danda'u. Qaamni waraanni ittiin ijaaramu caasaa mataa ofii qaba. Gubbarraa hanga gaditti jechuudha. Mallas Zeenaawii fonqolcha yeroo irratti gaggeeffame booda maal godhe? Ajaja waraana Itoophiyaa kan waliigalaa jedhee seera paarlaamaatiin baafatee tumatee akka isaa barbaadutti ijaarate. Abiyyi ammoo san dhaale jechuudha. Warra so Abiyyi jararraa dhaalee ajajaan waliigala raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa Abiyyi Ahmad jechuudha. Biyyi waraanaan bulti jechuudha. Biyyi ka hogganu Abiyyi Ahmad jechuudha. Waraanni Itoophiyaa
tarkaanfii fudhatu kan buufu kan lola labsu kan ajjecha ajaju kan itti gaafatamummaa qabu ministeera raayyaa ittisa biyyaa sun taane ajaja waraanaa waliigala Itoophiyaadhaa Abiy Ahmed jechuudha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa kun gaafa yaadadhaa ilmaan Oromoodha. Aggaammiin Jawaar Mohammed irra godhame Adaamaa keessatti, Ambootti, Shashamannetti, Awwadaayitti, kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti kan waraana kan ilmaan Oromoodha. Qacalee ilmaan Oromoo qaxaleelee ajjeesee madeessaa ture. Raayyaa ittisa Abiy Ahmed ilmaan Oromootti bobbaasee biyya Raashaa deeme jechuudha yaadadhaa. Leccoo baatii gaafa san isa wajjin ture jechuudha. Guyyaa inni Raashaa ture Daani'eel Kibireetii fi leccoo baatii qabatee deeme kan waraana ilmaan Oromoo irratti ajaje kan itti gaafatamummaa fudhatu Abiy Ahmed jechuudha. Nama ajjeesanii fuudhanii nama bira irratti maxxansuun hin jiru. Qaamni janqomiinsa uume tokko hin jiru. Qaamni birmadummaa biyyattii gaafii keessa galche hin jiru jechuudha. Qaamni namni biyyattii Itoophiyaa diigu diinni Itoophiyaa guddaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa kan Abiy Ahmed ajajamu jechuudha. Kan ilmaan Oromoo waggaa 27 waggoota 50 60 zamana Haile Sillaasee illaa ta'uuti gootota Oromoo meeqa kan ajjeese zamana Dargii illaa ta'uuti raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa kan teessoo nama tokkootii fi dantaa siyaasaa paartii jaarmaya siyaasaa tokko qaba eeguu fi tiksu jechuudha. Kana jechuun sababa dantaa nama dhuunfaa tokkootiif jecha biiti sun diigamti, biiti sun jeeqamti, qala'iinsi jireenyaa dabala, lubbuun namaa galaafatama, buqqa'iinsi bifa garaagaraatiin biyyattii san keessa gaggeeffama. Birmadummaan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san gaafii keessa galaa jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessa koloneel yookaan ammoo tinuu Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee haasawaa guyyaa kaleessaa inni geggeessaa ture irraa waa tokko lama jechuu barbaada. Isa kanaa waa wal qabatuuf jechuudha. Raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa akka inni bu'uureeffame akka inni itti ijaarame jedhe Baacaa Dabaleetu jedhe beekama. Ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sadarkaa ministeerotatti jechuudha. Yookaan akka Itaamaajoor Shumii waliigala Itoophiyaatti itti aanaa ta'uu danda'a. Pozishinii isaan beeku baay'isuu. Kanaaf Baacaa Dabalee maal jedhe guyyaa kaleessa raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa kan paartii siyaasaa tokkootii miti jedhe. Kan namni dhuunfaan akka barbaadetti ergatu miti jedhe. Odoo raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa kan nama dhuunfaa ta'uu baate akkanatti salphatee qullaa dhaabbatee odoo kasaaruu baatee ture siin jechuu barbaade. Baacaa Dabalee. Baacaa Dabalee kun guyyaa kaleessaa yeroo akkas jedhee afaan guuttatee dubbatu waggaa 27 gaafa Nadhii Gammadaa ajjeefamanirraa eegaliiti. Gaafa ilmaan Oromoo Tasfaa'uu Camadaafaa keenya Naayiroobii irraa qabamanii fidamanii ajjeefaman. Gaafa qeeroon akkasitti 5,000 ol ilmaan Oromoo dhuman ajajaa sadarkaa olaanaa ministeerummaatti abbaan ulaafaan turre Oromoon ajjeefamaan turre eenyu Oromoo akka ajjeesan irratti lola kana labsa itti gaafatamummaan qabanii waa ajajuu hin danda'anii maasoban maatii jiban. OPDO'n jalqabumarraayyuu bu'uurri isii ergamumaaf uumamte. Ergamtummaaf jaaramte. Kan isaan kana jaare kan ruuyitti abuufe TPLF jechuudha. TPLFin akkamitti ruuyitti abuufte. Kumaa Dammaqsaa Baacaa Dabalee Abbaan Ulaa Gammadaafaan warri OPDO bu'uureesse maal turan jalqaba waraana Dargii turan raayyaa ittisa Dargii. Akkuma arra juuntaan isaan jedhanii naannoo Tigraay keessatti 60,000 booji'an Addis Shaabiyaa keessatti Eertiraa keessatti boojamanii turan. Kaambii Eertiraa keessa halkaniin baatirii gadhiibsaa akka afaan Oromoo turjumaaniif afaan Oromoo hiikaniif malamanii dhufanii darratti OPDO hundeessanii jechuudha. Kan isaan kaambii boojamtootaa keessaa maaliif Tigreen gaafa Oromiyaa yoo dhufte Tigreen afaan Oromoo beektu maaliin si walii galti. Seenaa kanarraa waa tokko sinimuu barbaada. Haga Tigreen afaan Oromoo wallaalteerra jechuudha. Bakka gootonni isaanii hedduun irraa itti dhume itti miidhaman Amboodha. Tigreen loltee yeroo magaalaa Amboo dhuftu ilma Oromoo tokkoon naata yee katamaa ምንድነው የሚባለው jedhee gaafate. Seenaa Amboo wajjin yeroo hundan ka'a. Warroota afaan kamiinuu seenaa Amboo barreessan keessatti seenaan siyaasaa seenaan qabsoo Itoophiyaa yeroo ka'u Amboo fi jechitu wajjin kaatee
jechuudha. Kana baradhaa akkuma battaniif isinillee. Mucaan afaan Oromootiin naatee katamaa ምንድነው የሚባለው jedhanii gaafannaan ani hin beeku jedhe. Ani hin beeku jennaan isaan raadiyoodhaan haasa'anii miree raadiyoo dheeraa isaa qaban kan naatee ani hin beeku tokko xaxaranawal ani hin beeku tokko xaxaranawal jedhan jechuudha. Hagas takka Oromoon fagoo waan jiraniif aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, duudhaa Oromoo, lafa Oromoo, teessuma kenna, jireenya kenna Tigraay hin beektu, Shaabiyaan hin beektu. Garuu kan uummata Oromoo waggaa 27 gabroomsee jumlaan kaanidhaa kaan ajjeesaa kan biyyaa yaase Opiidiyoo afaan Oromoo dubbattu nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu Opiidiyoodha jechuudha. Opiidiyoon bara dabres jaarota akka gaaf dhalatanirraa eegalee hangammaa diina uummata Oromoo turan. Hoggantoota jaarmoota siyaasaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo meeqa nyaatan? Meeqaatam hidhaa turan? Maqaa abaa'ootiin maqaa gaafsan shanayyuu isa maqaa abaa'ootiin Oromoo meeqa hidhan? Oromoo meeqa ajjeesaa turan? Oromoon haadha maqaa daasbooraatiin biyya alaatii galee kun hundi kan biyya isa yaase eenyu? Opiidiyootu biyya isa yaase. Kan Awustiraaliyaa jiru, kan Kanaadaa jiru, kan Kaakumaa fi Naayiroobii irraa yaa'e kun hundi hidhaa fi du'a sodaa, du'a maqaa biyya faranjii kola galtummaa gaafachuudhaan deeme. Wal sobuun hin barbaachisu. Meeqaatamtu kara Sumaaleetiin baaratti dhume. Meeqaatamtu laga baara Meeditiraaniitti dhume. Odoo Opiidiyoon aangoo Oromiyaa bulchaa jirtuu fi aangoo gubbaa jirtu. Qabsaa'ota Oromoo meeqatu har'a Yaman ture. Jibuutii ture. Meeqa Jibuutii fidanii ajjeessaa turan. Meeqaatamtu Suudi Arabiyaa biyyoota Arabaa garaagaraa keessa ture. Meeqaatamtu gama Saawuz Afrikaatti osoo baqatu Taanzaaniyaa biyyoota garaagaraa keessatti lubbuu isaa dhabe. Ilmaan Oromoo kumaataman lakkaa'aman sababa Opiidiyoo waggaa 27 TPLF'n ergamaa fi turte. Opiidiyoon har'a ergamtuu TPLF si wata namaan jettu afaan guuttattee dhugaa dubbachuudhaaf nama qabachiisa. Waggaa 27 umrii nu dhalanneerraa haga amma jennutti isaan turgachaa ture jechuudha. Garuu qabsoo qeerroon geggeessan, qabsoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan geggeessan, warra baankii fi taankii hidhatee hunda maqaletti gagalche uummata Oromoo fi qeerroof qarree Oromooti. Yaa saba yaa uummata kiyya. Mee Opiidiyoon guyyaa takka eessatti qabsoofte? Wareegama lubbuu kam kafalte? Eenyutu irraa du'e? Eenyu irraa ajjeefame Opiidiyoon? Qabsoo fincila diddaa gabrummaa qeerroon geggeessaa ture waggaa bara 2015, 16, 17, 18 hanga gaafa aangootti dhufanii aktiivistoonni isaanii aktiivistoota TPLF Daani'eel Birhaanee fa'aa wajjin ta'anii nurratti duulaan turre. Qeerroo Oromoo abaaraan turre. Arrabsaan turre, xiqqeessaan turre. Uummata Oromoo irratti lola labsine. Kumaandi poostii nu turre labsa uummata Oromoo irratti. Qabsaa'ota qeerroo gameeyyii ilmaan Oromoo irratti kan lola labseennu. Kan lubbuu ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti du'aniif itti gaafatamu. TPLF wayyaanee osoo hin taane Opiidiyoodha. Seeraa fi heera biyya kamuu keessatti jechuudha. Kan Oromiyaa bulchu Opiidiyoodha. Kan itti gaafatamu isaan jechuudha. Kan guyyaa adiidhaan duguggaa sanyii ilmaan Oromoo Awwadaa irratti, Mooyyala irratti, Amboo irratti, Calliyaa irratti, Gullisoo irratti, Calanqoo irratti, Shaashammannee irratti, godinaalee Oromiyaa magaalota ganda aanaa baadiyyaa guututti kan duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti bara 2015, 16, 17, 18 raawwataa ture Opiidiyoodha. Nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu kan kana raawwate sobaa kijibaa Mustafaa tokkicha ilma Oromoo dhugaadhaan sabboonummaa qabu quuqama sabaa qabu raayyaa ittisa biyyaa rasaasa gadi qabee ilmaan Oromoo fixu isaanuma fixa jechuudha. Mustafaan sun dhugatti sila isin qabsaa Oromoodhaaf qabsoofne jettanii Mustafaan sun poolisii Oromiyaa tureni. Silaa isaa siidaa dhaabdan ture. Silaa seenaa isaa dubbattan ture. Silaa isa faarsitan ture. Qeerroo Oromoo magaalaa Bishooftuutti dhumaniif kamarxoo kaatee matariyyaasa makiinaa gubbaa kaa'ee dhufe poolisii Oromiyaati. Makalaakiyaa miti raayyaa ittisa biyyaati miti ndoo kooloo raddan. Kan helikooftara itti ergaa ture Opiidiyoo mataa keessan. Ilmaan Oromoo achitti du'aniin dhumaniin siidaa maal jettanii dhaabdan? Ummata yookaan dargaggoota akka tasaa du'an jettanii ni akka tasaa. Takkaa qabsoo Oromoo keessaa ashaaraa qabdi Opiidiyoo sobaa fi kijiba yoo taate malee yoo ergamuu taate malee Opiidiyoon takkaa of taate
saba sii taate saba siitiif qabsoofte hin beektu. Gaafa bu'uureffamtu gaafa ijaaramtu ergamtummaaf ijaaramte. Ergamuuf suusii ergamtummaa waan qabduuf bara dhufaa dabra abbaa argatu dhaala jechuudha. Har'a kaleessa TPLF ergachaa ture. Har'a ammoo nafxanyatti ishee ergata. Illiitii Amaaraa keessaa warroota ba'an Daani'el Kibret faatu OPDO ergata. Burammoo kan biraan illee dhufe ergamuudhaaf warra of qopheesse istaand baay bara dhufaa dabra hanga gaafa hiddaan buqqisanii biyya sanirraa balleessanitti OPDO'n ergamtummaaf kan jiraattu kan uumamte jechuudha. OPDO'n yoom takka qeerroo Oromootiif galata galchite beeti. Eenyutu qeerroo Oromootiif afaan baasee wareegama kaffaltanii 4 kiiloof situ aane kasiin jedhu ajjeesaa awwaalcha isa dhoggaa lafa meetira 2 isa didaa gooticha artistaa Haacaaluu Hundeessaa kasiin faarse kasiin qabsaa'e hunda hiitanii ajjeestanii reebdanii kan biyya jumlaan ariitanii har'a ammoo artistii biyya saniif ummata sabab sablammoota biyya saniitiif gumaacha qabsoo amma jijjiirama sin fide kana keessatti wareegama takka aarsaa takka wama takka bakkannaa takka kafaliif har'a ammoo baandiidhaan jumlaadhaan karaan cufamee magaalaan cufamtee kantiibaan magaalaa bahee wanni meeqaa meeqa shirri jedhamee awwaalchi godhamaaf. Kan garuu dhugaadhaan qabsaa'ee 4 kiiloof situ aane jedhe wareegama kaffalee gaafsan TPLF angorra ture. OPDO'n ture. San hunda gaaf jedhu yaadamtu biyya hogganaa ture. Osoo du'ee galgala san. Garuu saba isaatiif uummata isaatiif quuqama qabuu fi dhugaa haqa qabsaa'otaa fi saba isaatiif uummata isaatiif waan falmeef jecha Haacaaluun har'a biyya san keessatti kabaja dhabee xiqqaatee awwaalcha dhabee reef isaas kabajaa dhabee achii gale. Gaafa Haacaaluun ajjeefamu kiyyoon kaa'ame qabsaa'ota Oromoo hidhaman jumlaan miidiyaa Oromoo OMN biyya keessa cufame qabeenyi isaa saamame qeerroof qarree hin cabsinan jilbiinsachiisna jedhanii sabboonummaan Oromoo xiqqeessa jedhanii warroota dhaadataa turan. Har'a ammoo deebi'anii yeroo afaan guuttatanii maqaa qeerrootiin isaan daldalan isaan nagadan waan baay'ee tokko nama ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gabaabumatti wanna jechuu barbaade maalidha? OPDO'n Baacaa Dabalee hundeesse, OPDO Kumaa Dammaqsaa jaare, OPDO Abbaa Duulaa Gammadaa hoggane waggaa 27 ergamaa turte har'allee ergamaa jirti jechuudha. Saba Oromootiif Oromoo bakka hin buutu ummata diinni guddaan badaan summiin diina si keessa jiru jechuudha. OPDO jechuun akkas jechuudha. Namni saba isaatiif qabsaa'u, sabaaf dalagu, sabaaf hojjetu, obboleessa ofiitti hin hinaafu, obboleessa ofii hin ajjeesu, obboleessa ofii hin hidhu jechuudha. Qeerroo kaleessa abaaraa turan, qeerroo kaleessa arrabsaa turan, qeerroo kaleessa shororkeessaa jechaanii turan, girrisaa jechaanii turan, maqaa meeqaatamiin isaan xiqqeessaa turan, har'a ammoo dhimma itti ba'uuf maqaa qeerrootti yeroo isaan daldalan argaa jirra jechuudha. Kanaaf gabaabumatti Jeneraal Baacaa Dabalee guyyaa kaleessaa asaasaa dhaggeeffattan raayyaan ittisa Itoophiyaa akka jaarmiyaa siyaasaa kamiin raayyuu bilisa ta'etti dubbachaa ture. Kun soba dhugarraa fakkaata jechuu ni barbaadna. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaatii fi atis kan ergamaa jirtu nafxanyaadhaaf ergamta. Dantaa nafxanyaa eegda waardiyyaa lafa iristee deebisuuf warra qabsaa jirtan warra gartee dargaggoo ilmaan Oromoodhaa bor nu dura dhaabbatan nuun falman jettanii dargaggoo Oromoo ilmaan hiyyeessaa maqaa sobaatiin maqaa dharaatii fi dirqiidhaan haadha jalaa boochisanii guuraa qoraan gochaa jirtan jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa dantaan biraa tokko jiru jechuudha. Biyya Itoophiyaa sun ati farsan cinqalaataachuu farsaa leenjii jira achi gubbaa taa'e namni Itoophiyaa diige Itoophiyaan nyaafarresoo kan itti gaafatamummaa qabu Baacaa Dabalee fi Abiyyi Ahmad kan lola kana hunda eegalallee isin kan biyyattii tana qilatti oofaa jiru isin kan biyyattii tana bittinneessaa deemus isin. Biyyi sun akka diigamneef qabsaa kan jiru garuu ummata isin hin mormu, ummata isin dura dhaabbatu, ummata lolinaa taa'a adabadhaa isin hin jedhutu biyyi sun akka hin diigamne akka hin bittinnoofne gochaa jira.
abbaa biloota waraanni bilisummaa Oromoos kan qabsaa jiruuf kana malee Itoophiyaa diiguuf Itoophiyaa bittinneessuuf miti. Siyaasa addunyaa wajjin deemuu danda'uu qabda. Biyyatti sanirratti mootummaa sagal uumuuf osoo hin taane mootummaa sabaaf sablammii hunda walqixa keessummeessuu danda'u. Kan dantaa sabaaf sablammootaa tiksuu danda'u. Kan namuu qe'ee isarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'e hiree mataa ofii murteeffatee ofiin of bulchee kan na bulcha jedhe naataa jedhe ifaa fi bilisaan dimokiraasiidhaan sodaa tokko malee shororkaa tokko malee doorsisa tokko malee filatee qe'ee isarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'e ofiin of bulchee qoqqoodamiinsa qabeenyi biyyattii sanii qabdu dinagdeen biyyattii sanii qabdu akka bal'ina teessuma lafa kee ji'oogiraafikaalii fi akka baay'ina uummata keetiitiin sii ramadamee walqixa nyaattee walqixa dhuydee masoobii tokko keessaa walqixa banattee jaalalaan moodarni biyya taati. Barbaachisaa ta'u Itoophiyummaan maqaan jijjiiramuu hin danda'a. Maqaa fi eenyummaan wanni walitti fidu tokko hin jiru jechuudha. Yeroo biyya jennu fakkeenyaaf lammummaa fi eenyummaan gargar jira. Kanallee sirriitti hubadhaa. Oppiiyoon kanallee hin beektu lala. Yaamicha harmee jettee ilmaan Oromoof ciisisti. Yaamichi harmee sii godhamu qabna. Yaamichi harmee ka jedhamu yoo Oromiyaadhaaf qabsoofte, Oromummaaf qabsoofte, Oromiyaadhaaf wareegamte. Kana jechuun saba si guddise qabdaa, saba keessa baate qabda eenyummaa kee jechuudha. Eenyummaan keenya Oromoodha. Duudhaa fi seenaa aadaa Oromootiin kan guddatte, kan safuu Oromummaa beektu, kan sirna guddifachaa fi sirna gadaa beektu, kan hammachuu beektu, kan gartee hunda walqixa keessummeessuu beektu. Oromoon aadaa akkasii, safuu akkasii fi duudhaa akkasiitiin nu guddise. Eenyummaan kiyya Oromoodha. Oromummaadha. Oromummaa fi Oromiyaan irraa faaquu hin dandeettu jechuudha. Immiyyeen ammoo Oromummaa kiyya naan kabajne, eenyummaa kiyya naan kabajne, seenaa kiyya, aadaa kiyya, duudhaa kiyya. Sa'aan Ismaa'il naan kabajne biyya tiyya ta'uu hin dandeettu. Maaliif qalama shalaa maranyi baqattee biyya baati Ameerikaa dheete. You are a citizen for America. Ati lammii Ameerikaati. Ati lammii Kanadaati. Lammii Awustiraaliyaati. Lammummaa Ingiliz, lammummaa Jarman, lammummaa Itaalii, lammummaa Faransaati. Whatever. በፈለክ ሰዓት ማን ዜግነትን አውልቀ መጣል ትችላለህ። ወኒ አዱኛ ከነራ ትጅጅሩ እንደንደን ወኒ አዱኛ ከነራ ዲቆሌ ዋተከጎቹ እንደንደን እኙማ ሱደሞ ኦሮሞነት መቀየር አይችልም። ኔቨር ኤቨር 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 ዜግነትን መቀየር ይችላል። ሱማሌነት አረብ ቢሱ የፈለክበት ሀገር ቢየለደረች ለሚን ቢየከሚዩ ለሙማን ጅጅረተ ቢየፈለከ ዜግነትን መቀየር ይችላል። አሜሪካ ውስጥ ኡመን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ከሲግሩ አብይ ፋማ ጀነ በሁለት ፓስፖርት መጫወት አይቻልም። ስኮርት ጎማጅኒ ምናም ሲሉ አልነበረም እንዴ? ዜግነትን አውልቀ መጣል ትችላለህ። ኮት ነው ዜግነት። ለሙም ባጀቹን አከ ኮቲ ጃኬታ ኑቲ ካኑቲ ዮሞፋኒ ተብተ ሲንታለም ኑ አመለ ቢየ ኢትዮጵያ ሰንኬስ ፌዴሬሽን አወሊ ገለሜ መቀማን ኢትዮጵያ ሁሉ ካንሰሪዳ ነቀርሳዳ ጅጅረቹ ቀምነ መቃ ሀራ ኡመቹ ቀምነ ዮጅኔ ለሚን ቢየቲ ረወሊ ገለ ንጅጅራ ኢትዮጵያማ ዲገሙ ማለባቱ ማለ ዮ ቢይስ ማርክ ዩጎስላቪያ ትብትኖይት አመ ዩጎስላቪያ ቢይ ጀደም ትንጅቱ አርሜኒያ ማረጅኒ መቃደደ ከረ ያመተማለ እንጅቱ ኢትዮጵያ ለከሲቹ ገሩ ከን ዮሙ ፋቀሙ እንደደነ በዱ እንደደነ ኦሮሞማ ፊ ኦሮሚያ ኩን ኤኙማ ኬና ጀቹ ወዲ ኤኙማ ፊ ለሙማን ገሊኒ ፈሞ ሚዲያለት ከዚህ በየቦይቹ ታዚያታ ለክሶን የሚቀመጡ ከነየቹ ማለዳ አይደንቲቲ ክራይሲስ አከ ኤርሚያስ ለገሳ ዋቅ ጅራት ሀዲሳ አማራ አባን መቃ ወተያም ኦሮሞማ ተነሞን ፈድ መቃ ነሞ ጀለደማ እንዲሱ ሀገ ፈደ ኦፍ ጅባውሉ ሀገ ፈደ ዋን ፈደ ገሩ ኤኙማን ሳሱ ወጁማን ደመገሩ እንፎላሉለ ዮን እንፎላሉለ ይቹ ከናፍ ወነጀቹ በርባዴ ማሊዳ ወዲ ሀዳ ረኮ አይደንቲቲ ቀበሲን እንጀን ማሊፍ ነምኒ ሰምኒ ኢሳን ሀመቱ
sabni isaanii yoo isaan accept gochuu dide ummata isaanii gananii saba isaanii gananii aadaa safuu duudhaa oromummaa fi oromiyaa hundi isaanii ganan don't care abbaan fedhe gara barbaade deemee abbaa barbaade bobbaa oolee akka harree wadalatti fe'amee galuu danda'a mirga guutuu qaba. Mirga guutuu qaba. Gaafa eenyummaa biraa soqatu eenyummaa isaa ni dhabaachillee hin dhiibama. Yeroodhaaf itti fayyadaman. Yeroodhaaf indaqaa cawtu akka harree wadalatti itti fayyadamanii gaafa bakka wayii itti ga'an gad darban jechuudha. Akka mooyyee dhiitanii jechuudha. Galanni mooyyee darbaadha akkuma jedhamu jechuudha. Kana jechuun kiyya maalidhaa? Oromummaa kiyya yoomillee taanan akka fedhe taanan gaafa Oromiyaatti tuqamte akka Kadir Mortufaatti keessi kee bu'a onneen kee bu'a. Akka sabboontota qabsaa'ota Oromootti Oromiyaadhaaf gaddita. Saba keetiif uummata keetiif jechuudha. Itoophiyummaan himmiyyeen na ajjeestu. Oromummaa kiyyan irraa mulqitu. Oromoon boo Oromoon akkasii boo abadan hin jiru. Oromoon ammoo hin boo maal ta'e boo hin qabsaa ni falmata. Nama eenyummaa isaa hin beeyne nama qabsoo hin beeyne akka itti qabsaan hin beeyne karaa itti qabsaan hin beeyne nama gartee advaayizarii gahaa hin qabne nama identity crisis qabu nama boriyoo biyyi sun diigamte gara deemuu hin qabne katti dukkanaa qo'atu boo malee namni biyya qabu namni saba qabu namni eenyummaa isaa qabu eenyummaa isaa beeku hin ba'u hin falmata. Gaara seenes haa ta'u karaa nagaatiinis haa ta'u biyya alaas haa ta'u taayaa ta'u biyya ollaas ta'e bakka fedhoo dhaqe ni falmata. Saba isaa jaaratee saba isaa tokkummaa sabaa san eegee irbuu sabaa tiksee isa walqixxummaa dimokiraasii jedhamu san fiduudhaaf saba isaatiif ni qabsa ni falmata malee hin ba'u. Namni qabsaa'u tokko akkamitti ba'u akkamitti taasisaa namni ba'u qabsoofuun malu qabsoofuun ta'u hiriyaamee qassi biraa wareegamu ciniinnattee kabajan awwaallattee qabsootti fuutaa jechuudha. Kana jechuu barbaada waa'ee xiqqoo guyyaa kaleessaa guyyaa lama sadii miidiyaa kanarra deemaa jirudha agara dubbachuu barbaada. Inni biraa waa'ee isaa amma kunu waliigaltee biyyoolessaa agaraayii magbabaati isa jedhanii isa naashinaal diyaaloog jedhama afaan faranjiitiin jechuudha. Waliigalteen biyyoolessaa akkamitti gaggeeffama? Waliigalteen biyyoolessaa kun eenyuun gaggeeffama? Eenyufatu irratti hirmaachuu qaba? Isa jedhu fi biyyoota akkamtu waliigaltee biyyoolessaa kana geggeessee biibsu akka biyyatti itti fuftee isa jedhu irraa waa tokko lama isinii kaasuu barbaada. Biyyi Jarman amma keessa jiru tun biyya lama turte. Biyya lama yeroo turtetti lachuu waliin jaalatan diina. Tokko achi dhufu tokko achi hin ta'u. Gimbii jaalatanii qabaniya. Abiyya kiraa kororiyee የጥላቻ ግንብ ፈርሷል ከሚል በርሊን ነገርተን ይጥሩን ዲከስ ሲና ጀርመኒ ከሰት ይቹ ማልጂ ኮባ ደሙ ፊ ወልዲቡ ፊ ዋን ከን ሁንደ ወልጎቹ ዋን በርባችነ ኡመኒ ደመቃ ዱፌ ቤካ ዱፌ ሁበቻ ዱፌ ኡመኒ ወሊ ደበለሙ ኑበርባች ዘሩ ጀረሙ ናሽናል ዳያሎግ ይጉዳማ ይቹ ናሽናል ዳያሎግ የሮ ጎደሞ አሞ ሞርሚቶ ተራ ሃዮ ተራ ቃመ ቢየቲ ሰንኬስ ጅ ሁንደጋ ቃመ ቢየቲ ሰንኬሰቲ ዲሚ ቢየቲ kiyyaa na ilaallata jiru. Hawaasarraa ta'uuti, komiitii hawaasarraa ta'uuti, afoosharraa ta'uuti, jaarsota biyyarraa ta'uuti, amantarraa ta'uuti, paartilee mormitoota siyaasarraa ta'uuti, hundi isa qaamni hidhatee ala jirullee yoo jiraatu taate hundu irratti hirmaatee biyya tana keessatti akkamiin walii galla. Waliigaltee biyyoolessaa jechuun maalidha? Akkamitti safuu aadaa duudhaa walii eegne deemuu dandeenya? Waan walii nu galchu kawaloo irratti akkamiin walii galla? Ilaalcha siyaasaa yookaan tarsiimoo fi imaammata adeemsi siyaasaa ilaalchi siyaasaa kennayyuu yoo gargar ka ta'u taate biyyi san keessatti garuu walqixxummaadhaan jiraachuudhaaf wal kabajnee jiraachuudhaaf maal godhuu qabna akkamitti jiraanna waliigalteen amma goonu kun waliigalteen biyyoolessaa geggeeffamu kun waliigaltee biyyoolessaa isa dhugaa isa sirrii isa haqaa kam gartee akka guyyaa kaleessaa hagaangoo qabatanii hooyoo jedhanii achi booda saayiboota masaa lammaa jinnii maarree kana daaraa godhee dabarsee akka galaanatti xarageessan akka hin taane maal godhuu qabna mootummaa kana wajjin goona moo akka biyyattii saniif malutti fi ta'uutti goona akka jedhu addaan beekuun baruun barbaachisaa. Waliigalteen Abiyyi Ahmad geggeessuuf deemu kan miidiyaa OBN fi miidiyaa biyyattii irratti haasaa jiru waliigaltee sobaati. Waliigaltee biyyoolessaa isa naashinaal diyaaloog jedhamu isa sobaati. Waliigalteen biyyoolessaa Jawaar Mohammadin manne waliigalteen biyyoolessaa Baqqalaa Garbaa manne
waliigalteen biyyoolessaa Daawud Ibsaa nammanni waliigalteen biyyoolessaa Koloneel Gammachuu ayyaana hidhaa keessaa baastee isin hirmaachisne waliigalteen biyyoolessaa Profeesar Maraaraa Faan hirmaachisne waliigalteen biyyoolessaa hayyoota Oromoo biyya alaa jiran Iskeel Gabbisaa Faasataan Ittaan Abdee Faataan Heenok Gabbisaa Faataan qeerroof qarree aktivistoota Oromoo mataa hunda kenna jechuudha. Waliigaltee biyyoolessaa jechuun yaada waliigalaati jechuudha. Hundi kenna yeroo biyyattii san keessatti jijjiiramni dhufe namni hundi haga tokko mootummaa kana yookaan immoo sirna jijjiirame san akka deebi'ee dhufnee fi dimokiraasiin akka dhufuuf namu yaada waliigalaa yaada tokkoon deemaa ture. Yoo nafxanyaa xiqqoo waa mormitu taate malee hundi isaa hatta uummanni Tigraay qeebalee ture aksabtu godhee ture jijjiirama sana. Badii isaan godhanii hunda haga sadarkaa dhiifama gaafachuu takka gaarii miti. Waliigaltee biyyoolessaa odoo hin geggeeffaminuu uummanni biyyattiidhaa waliigalee ture jechuudha. Waliigalteen waloo akkasii dhufuudhaaf akka Abiyyi ammallee barbaadu. Abiyyi akkam barbaadu? Yakka gurguddoo biyya sana raawwatee jira. Yakka gocha waraanaa, gudeeddaa, duuggaa sanyii, yakkoota gurguddoo sadarkaa idil addunyaatti isaa fi Isaayyaas Afwerqii walii wajjin ta'uun yakkoota gurguddaa raawwatanii jira. Akka har'a Senegaal deemu kana, akka har'a kijibaan Afrikaa keessa deemu kanatti mee dhiiraa biyya Awurooppaa dhufu. Mee dhiiraa biyya Awurooppaa dhufuti. Qaama himanna isa rabbanee abukaatoo xabaqaa qabatee qaama isa eegaa jirutu jira. Uummanni akka kennaa rafu. Uummanni Tigraay kun akka kennaa rafu. Maallaqa haga barbaaduun walitti buusanii abukaatoo jabaa qabatanii dokumentii gaa qabatanii isa eegaa jiran. Abadan ganaa waan iddoo arguuf jirtan jechuudha. Waliigalteen Abiyyi Ahmad yookaan Abiyoot Kaasaayee barbaadu waan akkamiiti. Waliigalteen Abiyyi barbaadu waliigaltee ammallee yakkoota raawwate kana jalaa bahee mootummaa ta'ee itti fufuudhaaf hidhamtoonni siyaasallee dhaabanii akka ofii barbaadu sanitti mariisisee maaliif yeroodhaaf beekamtiin mana marii bakka bu'oota ummataatiin Abiyyi waggaa 5 ammallee kennamee fi harki dhahamee fi gaafa ammallee filannoon marsaa itti aanu ga'e warra amma hiikame kana maraa ammallee hidhatti silaana jechuudha. Ammallee gaafa filannoon dabare booda hidhaala siyaasaa jechuudha. Shiraa fi sharri akkanaa kanaan guutame mootummaa deemu malee mootummaa waliigaltee isa sirriidhaa barbaadu miti jechuudha. Waliigaltee biyyoolessaa isa sobaa isa dharaa tu gaggeeffamaa jira. Waliigalteen gaggeeffamaa jiru kun waliigaltee Oromoo hundaammatee miti jechuudha. Waliigalteen biyyoolessaayyuu jalqaba kan gaggeeffamu eenyu wajjin mootummaa harki isaa dhiiga qabu. Mootummaa yakka waraanaa dalage gudeeddaa adda addaa raawwate sadarkaa idil addunyaatti mana murtii addunyaatii fi seeraa fi heera biyyattii cabsee biyyattii qullaa seembisee kasaaraa keessa naqee yakkoota waraanaa godinaalee fi naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti raawwatu. Birmadummaa biyyattiidhaa gaafii keessa galche. Dinagdee biyyattiidhaa kuffise. Biyyattii guutumaa guututti qullatti hambisee jilbiifachiise. Mootummaa akkana wajjin waliigalteen biyyoolessaan gaggeeffamu. Namni sammuu qabu, namni waa yaadu, namni bayyanatu mootummaa kana wajjin waliigaltee biyyoolessaa gaggeessuudhaaf shurguddii jedhu harkallee dhabu hin acabacabu. Har'a baay'isoo dhiibama naa godha. Dooktor Maraaraa Guddinaa fa'a biyya Ameerikaa deemanii waliigaltee biyyoolessaa mootummaa kana wajjin teennee gochuudhaaf qophiidhaa jiran. Dhugaa afaan siyaasaati. Dubbii siyaasaati beekama. Maali mootummaa addunyaa dura akkas jettee dhaabbattee dubbatte mootummoota addunyaati. Gaafa haga dubbiin deemtaa jigeettu jechuudha. Malee uummanni Oromoo jaarmoonni siyaasaa Oromoo waliigaltee biyyoolessaa jedhamu kaabiyyoo godhamu kaabiyyoo wajjin godhamu akkuma filannoo lagattanitti uummanni Oromoo waliigaltee biyyoolessaa mootummaa yakkamaa dhiiga qeerroo ilmaan Oromootiif hayyoota Oromootiin dhiqate gootota Oromootiin dhiqate haa caalu nyaata wajjin Oromoon waliigaltee biyyoolessaa sirna kana wajjin mootummaa kana wajjin geggeessuun neefa dheefa hin barbaachisu. Maaliif naqarsi kaleessa argamuu barate boru illee sanuma jechuudha. Deebi'ee si nyaata jechuudha. Kakaleessaa caala si cabsa. Kaarne si gochaa jiru caala daaraa biyyee si nyaachisa beeki. Kana naa qabadhaa. Mootummaa kana wajjin waliigaltee biyyoolessaa godha jettee. Mootummaan kun mootummaa teessoo fi aangoodhaaf jiraatu. Teessoo aangoo dhuunfaa isaa eeguuf jecha mootummaa kasaaraa guddaa hagana gahu biiliyoon tiiliyoon biyyattii kasaaraa keessa naqe. Biyyattii qullaasiidhaan mootummaa biyyattii tana salphise. Birmadummaa biyyattii gaafii keessa galchee lafa fuudhee Suudaanii Eertiraadhaa qoodee mootummaa fixe.
mootummaa irra doolaarri akkuma keekiyyaa badhaadhaa jedhu san artisti keekiyyaa badhaadhaa asumaanuu artistoota Oromoo kan sirboota garaa garaa baasaa jirtan hunda keessan dhugaa dubbachuuf artistii jechuun kan uummataati kan sabaati. Artistii orjinaalatu jira. Warra uduu cabsine, kushuu cabsine, warra saba isaanii keessa ammallee saba isaanii ganne saba isaanii keessa ba'an ka artii duudhaa seenaa aadaa fi afoola Oromoo aadaa Oromoo afaan Oromoo guddisuudhaaf dagaagsuudhaaf warroota qabsaa jirtan. Artistiin tokko quuqama sabaa sirbaan ibsa. Hiyyummaa ta'u, rakkoo haa ta'u, gadadoollaa ta'u, gammachuus, gaddas, hawaas, badaas artistiin afaan artiitiin haasa'ee ibsata jechuudha. Komii qabus haasa'ee ibsata. Mootummaattis haa ta'uuti, jaalallee isattis haa ta'uuti, hawaasa naannoo isattis haa ta'uuti, akka biyyattis haa ta'uuti. Sirbaan rakkoo siyaasaas haa ta'u, rakkoo nageenyaa hawaasummaa hunda isaa kan ibsu kana keessatti jechuudha. Aadaa isaa, seenaa isaa asuma keessatti, goota isaa farsuu keessatti lafa qabeenya Oromiyaan qabdu, qabeenya isaa kan faarfatu kanaan jechuudha. Oromiyaan bishaan laggeen ishii, bineensota bosonaa, shimbirree Oromiyaan qabdu, qilleensa babbareedaa sana hunda kan faarfattu sirbaan artistii jechuun kana. Artistii ashqaabaaqii har'a Oromummaa galee, Oromiyaa galee Oppiidoo wajjin firoomee ergamtummaa barate. Kanaaf xanyaaf ergamu artistii akkasii isin jechaa jiru. Artistoota gootota jajjaboo dantaa fi faayidaa dhuunfaa isaanii jijjiirre kumaatamaa qabna ilmaan Oromoodha. Daayireektoroonni artii Oromoodha kan taatan hunda isin beekna artistoota Oromoodha. Maallaqa kan qabdan hin beekna uummanni Oromoodha. Zariin wadaa yooti maallaqa guuraa jiran argaa jirtan. Waggaa meeqa dhaloota sarara bobbee gurra saba kanaaf qabsaa ture. Har'a garuu maallaqa guuraa fi jedhan. Xiqqeenyi kun odoo mootummaa keenya qabaannee odoo silaa har'a Oromiyaan biyya qabaate nama tokko torra artistii kana yaaduu danda'a. Nuu gomana laala. Nuu gomana dhaloota kiyyarra xiqqeenya kiyyarra haga ammatti haga bobbee kanatti amma har'a guyyaa amma jiru kanatti guyyaa tokko saba isaa kan hin beeku. Saba isaa irraa duubatti deebi'ee hin beeku. Biyyoota faranjii meeqaa qaba? Itaalii, Kanadaa, Keenyaa, Yamanii, Suudi Arabiyaa, Jibuutii, biyyoota Awurooppaa kana Jarman biyyoota meeqaa akafaa turan. Saba kanaaf jedhanii koonsartii dalagan guutuu waraana bilisummaa Oromootiif fi jaarmiyaan bilisummaa Oromootiif maallaqa kennaa turan. Saantimii takka kakii isaa qaban itti dabalanii. Artistoota akkanaa kanatu Oromoo guddise qeerroo hore ummata dammaqsa jechuudha. Artistiin surrii siidhachiisa. Onne siidhachiisa surrii si dammaqsa akkaatiin falmattu qabsooftu akkaati kakaatu si godha jechuudha. Artistiin tapha seenaa. Artistii jechuun misaa'ela rokkeeta kana beeka. Misaa'ela hiyyeessatti. Nu misaa'elli wayii rokkeetti qabna. Rokkeettii fi misaa'elli cunqurfamtoota artistoota. Kanaan taphni jiru jechuudha. Kanaaf artistoota Oromoo hunda keessa walumaa galatti galatoomaa isin jechuu barbaada. Jabaadhaan malee yuutuubii isaanii sirba isaanii qofa laaluu miti. Amma yuutuubii keekiyyaa badhaadhaa nama 500,000 turan. Nama 500,000 ol half of million. Namni 500,000 odoo subscribe isa tuuxanii garra mucaa kana. Mindaa sinirraan barbaadu namni kun. Na gargaarallee isiniin hin jedhu. Gargaarsi kana caalan jiru. Kan maallaqatti hin kafalle, kan maallaqatti hin baasne. Wama harka keetiin qofa tuuxee subscribe gootu jechuudha. Subscribe adada qabaachaa deemuun, view isaa adada baay'achaa deemuun maallaqa gurguddaa argachaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaluu kana BBC irratti waan agarre warroota yuutuubaroota Itoophiyaa keessa jiran kan jiratti haga maallaqa Itoophiyaa 200,000 fa'i jechuun doolaara 4,000 jiratti warroota galii argatantu jira jechuudha. Artistoota Oromootiif kaasetti jarallee min biti wama sirbuma isaanii dhageeffadhuufi subscribe masattu isin adada sirba dhageeffatanii subscribe isattu qaafi please yaa Oromootiya kana isin jechuu barbaada. Kanatti asee dhaamsi an dhumarratti himachuu fi dubbachuu barbaadu tokko maalidha? Yaamicha harmee immiyyee Oppiidoon labsite. Yaamicha harmee waajjira kominikeeshinii naannoo Oromiyaadha yookaan kan Taayyee Danda'a afaan hoogganamu kan Tanagaa afaan hoogganamu yaamicha harmee jedhee labse. Yaamichi harmee isaan jedhan kun eenyu qeerroo faarsan jiratti qeerroo fi qarreen injifannoo kalee arra argatan kan akka duubatti hin deebine manam
qeerroo fi qarreen jumlaadhaan malee jiranii kun biyya yaafne qeerroo salphisne qeerroodhaan isin shororkeessa jettanii galmee shororkeessatti himachaa jirtanii addabaabee gubbatti haadhaaf abbaa duratti ajjeesaa jirtanii qeerroo kamiin jettan yoom takkaasin qeerroodhaaf galata ooltanii beektan mee qeerroo akkasii qabsaa'ee asiin isin ga'e kana mee eessa siidaa ijaartaniif magaalaa kamitti eessatti mee qeerroo fakkeenyaaf qeerroo Oromoo kanaaf silaa baramma የሰማዕታት ሐውልት jettee ትግራይ ላይ ijaartanii zamana dargiilee ijaare bar bakka Xuqur Anbassaa bira Xuqur Anbassaa hospitaala beekanii miti achi biroo deemtee agarta ka darguunu ijaare warana isaatiif ትግራይ ሰማዕታት ሐውልት jettee ijaartee jirti opiniyoon amma adaamatti kan lafee lamee akkana sana uumtee jirti gootee jirti garuu ka kana hunda silaa ab caalee kara negaatiin kara dimokiraasiitiin qawwee taankii fi baankii dura sinaayifara dura dhaabbatee bilisa si baase qeerroo Oromoo mee siidaa kam ijaarteef guyyaa kam mee qeerroo asiin nu geettanii galatooma baga nu jiraattan jettanii qeerroodhaa galata galchitanii beektan warroota sobdoota kijibdoota hattoota qabsoo Oromoo haajjaa goote ammallee maqaa Oromoo haajjaa goote maqaa qeerroo fi qabsoo qeerroo ammallee haajjaa gochuu barbaade jechuudha soba akkanaa kana uummanni keenya dhageeffachuu qabu soba akkanaa kana jara uummanni keenya deemuu qabu dargaggoon keenya hin sobamina biyyi isin deemtanii duutaniif Oromiyaa fi miti haadha abbaa keetii fi miti dantaa biyyattii sanillee eeguu fi miti angoo Itoophiyaa fi miti ka deemtee du'aa jirtu lubbuu Abiyyii fi lubbuu Piippii Taayyee Danda'a eeguuf duuta Taayyee Danda'a magaalaa taa'ee obboleessi isaa magaalaa keessa VATC of obboleessi Taayyee Danda'a ati ammoo ilmi hiyyeessaa deemtee achi duuta maaf duuta eenyuuf duuta Abiyyi ilma obboleeyyan isaa safarchaa jira jeneraaltota ministeerota ilmaan isaanii ilmaan gurguddaa keetti qabanii miti Alamuu Simee maqaadhaaf bakka dirree nagaa deemaa bara mucaan Alamuu Simee ijoollee caccaaltu qaba fakkeenyaaf hoo barbaadan taate Adaana Abeebee fallaa ta'anii abbaa fedhe ilmaan gurguddoo ilmaan dhiiraa meeqa qaban la proobanaaf maal argine deemanii ilmaan isaanii bamakiinaa isinaan nallu kiikii fedhan qabatanii deeman bakka barbaadanitti akka barbaadan ta'an inda fallagu tan dalaqqaqanii jiraatan ilmaan hiyyeessaa ilmaan miskiina haadha silaala qoraan baattee isa guddiste jalaa kaan giddiin kaan dirqiin kaan sobanii mallaqa gana sii kennina jedhanii haadha jalaa guuranii ilmaan Oromoo qoraan gochuuf maqaa qeerrootiin maqaa jinnitiin isaa yaaman jechuudha. Kaachi deemee duu iristee Amaaraa eeguuf iristii nafxanyaa tiksuuf odoo eegeen leemaa miti odoo eegeen lubbuun hafeen leemaa miti du'uuf deemta qa'ee namatti ummata qa'ee afaan kee hin beekne keessatti qa'ee afaan hin beekne keessatti du'uuf deemta ummata galata siin qabne keessatti du'uuf deemta obbidummaan tunu harreedhaa wanta jennu hin dhageettanii ummata Oromoo walloo dheengadda bariin ture ambulaansii irraa buusanii mataa keessa qabaqanii ilmaan Oromoo ajjeesan ture waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa ibsan baasne ibsamaa jiru baase waajjirri mootummaa Oromiyaa yakka waraanatu gorii addaa Oromoo ummata naannoo Amaaraa keessa jiraatu ummata walloolatti raawwatamee jiree addisoo araggafaan baasne iyyaan ture lallabaan ture maal jetteen mootummaan naannoo Amaaraa naftanyaa maal jetteen zibaa jetteen gara guddadhaa isin usaa jettee kurkummiidhaan liyyu haillee osoo itti bobbaasan argan ijaan arrabsanii likki itti maan ture Abiyyaa bakka laboora namni takka barruu takka kan barreessine jedhe Taayyee Danda'a ji'a meeqaaf barruu takka afaan Amaaraatiin barreessine Taayyee Danda'a akeekkachiisni waajjira muummicha ministeera irratti kenname gaafa Oromoo qoraan godhuu barbaadanoo sa'aa 24 barreessan gayyaasa walitti qabaa walitti guuraa jedhanii ilmaan Oromoo akkasitti qoraan gochuudhaaf walitti guuran jechuudha. Namuma kaleessa galata dhabee arrabsamaa ture maaliif ummata quuqaman qabne bara quuqaman qaban sabuu qaban namuma kaleessa isa arrabsee likkii itti himaa ture har'a moona wata jedhu callisee deema jechuudha. Dayyuusa kakkanaa kun dayyuusa oppidoon gabaabumatti dayyuusa jechuudha. Kanaaf qeerroon Oromoo isin somuudhaaf hin beeka qeerroon eenyu akka jijjiirama fide hin beeka
abbaan qeerroo abbaan isaa hogganaan isaa eenyu akka ta'e hin beeku. Takkaa Abiy Ahmed karaa cufaa jedhee uummata Oromoo ajajee beeka. Addisuu Araggaafaan bakka kanatti karaa cufaa gabbaa jedhanii beekanii fuula feesbuukaa sanarratti guyyama tokkollee ta'u barreessanii beekanii yoo kijiban malee hin beekanii. Ushataa boochi naachuu hundi isaanii ni kijiban. Guyyaa takka namni tokko guyyaa akkana akka waliigala Oromiyaatti lagannaa gabaa godhaa jedhee Addisuu Araggaa labsee Tayyee Danda'a labsee Abiy Ahmed labsee Shimallis Abdiisaa labsee beekaa. Never ever maaf ol soom lagaa beeytanii lagannaa gabaa gootanii labsitanii beeytanii eenyu labsaa ture Jawaar fa'aa miti Jawaar miti kan labsaa ture kan uummata Oromoo hoogganaa ture eenyu Jawaar miti. Oromiyaa guutuu keessatti guyyaa akkanaa hiriira isaa akkana ba'a jedhanii ganda magaalaa 285 keessatti kan uummata gayyaa seenu Tayyee Dandaati Addisuu Araggaati Tayyee Danda'a iyyuu muraasa maakalaawii seettee bareedutu iyyaa fi turesi nuyyuu lallabaa fi turre firii Tayyee Danda'a jechaa turre bara nuyyuu biyya Jarman keessatti oduu akkana beekne sinaan jennaan injinna turre nama jechisiisa hundi siinii dhiiraan turre maal kijibdi yoom takkaa fi qabsoofti uummata baajiin horiin qululluun baajii jalaan bishaan dhugdi jedhan oppiyoon uummata Oromoo jalaan qulullu bara qululluun baajii jalaan bishaan dhugdi oppiyoo jechuun akkas uummata akkasii jechuudha. Namni har'a galata dhabe kan uummata Oromoo galaa ture Jawaar Mohaammed. Injifannoo akkana ga'u isinii fidee odoo carraan meeqa jiru. Abbaa oppiyoo tana nama osoo hin manne jedhu meedhii isaa osoo inni jiru. Carraa biraa hin qabne osoo inni jiru. Har'a isumaafuu galata dhabdanii fuutanii qilleentoo gettan. Akka gaafa caaluu ajjeefame Jawaar hidhameeti. Yoom takkaare rabbiin Oromoo ragare biyyattii san guutuu unkuraa jira. Guutuu isii biyya lammii biyyattiiti biyyattii fi uummata isii keessa jiraatullee gatii guddaa kafachiisaa jira. Akka galgalaa caaluun du'e Jawaar hidhame Itoophiyaan nagaa argattee beektu. Oppiyoon hirriiba nagaa argattee beektu. Takka namni kun gaachana qaba. Namni kun goota hayyuudha beekadha. Sammuu isatti sila osoo itti fayyada. Faranjiin barna makkalaa kan akkam gooti beektaa? Maashinaan yoo inni umriin isaa deemee dulloome sammuu isaa kana maashinatti keessatti sammuu isatti fayyadamtee jira faranjiin. Kompiitaraan haala ittiin waan inni yaadu kana akkaataa ittiin sammuu isaa keessaa maddisiisanii seenaa isa barreessanii waan meeqa ittiin dalaguu danda'an. Kennoo kama itti taa'ee isamatti haasa'u kana itti naaf maal caalaa yaadda? Maal caalaa dandeettii qabda? Maaf na caalaa uummanni si jaalata yaa hinaaffaa du'ettanii akkamitti uummanni ana caalaa si dhagaa miidiyaa irratti akkamitti na caalaa dhageette gaazexaan ati irratti baate akkamitti gabarratti qaalii ta'a kiyya maaliif birrii shaniin gurguramaa teekoo baayaa lama ishee ta'a Abiyyi barka dhaban Jawaar Mohaammed miidiyaa intarvii godhamee 20,000 30,000 Abiyyi Ahmed Asoo nama 200 tulaala OMN irratti nama 300 tulaala akkamitti kun ta'a hinaaffaa guutuun jira. Pipi biltsiginnan lekkanu Tayyee Danda'a gatanii dangadde yeree tiutar aboo golbeeba aba yaaki billahi alaykum takana kan biyo grasi yeree tiutar ከሱ በላይ 8,000 ያለው የሱ 3,000 ነው የሱም በአንድ እኮ ነው አይደንቲፋይ ያደርጉለት ይላል ሂናፋ ቅናት አላሚ ከቻጅ ወር ጀረጀ ቻጅ ነበር ሂናፋ ከላም ሂናፉማን ዱኩባ ካንሰር ነቀሳ መርጂዳ ቢየዲ ገመለ ቢየዲ ጃ ፊሮ መደቁ ተመረ ፊሮ መንጀበሱ ወለቲ ሲዱር ገሱ ወልሲደብ ደቺሱ ከላም ሂናፋ ነቀሳ ካንሰሪ በረተከን አቹመት namni si dagoon jiru namni si raabitulle jiru me son dekanto yikkiya flora hagana qaba me anin jira anin kun ibalu na cala akami flori qabat kula akami tikante akami je sira dalagi shawar dabani wan dalatu abba wa faca fata mata male sim bilalande namni ka callise folo si godu injiru bar jawar akami milena me ka qabate milena boy flora inafa duwatani kana bro bidon Oppido jechuun uummata akkanaati
gabaabatti isinitti illee dheeresse yeroo biraa bal'inaan jechuudha walitti deebinee yaada garaagaraa waliif qoodaa irraa dubbanna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yakki biyya san keessatti raawwachaa jiru qaala'insi jireenya biyyattii san keessa jiru dhugaa dubbachuuf yeroo ammatti akka sadarkaa addunyaa guututti biyyittii akka isaan jedhan maqamaqi isaan jedhan san keessa jirtu biyya Itoophiyaa san akka itti oolee bulu abbaatu beeka jedhanii miti lammii biyya keessa jiru beeka. Ammoo kasi jiraachisaa jirullee rabbuma rakkoo amma jiruu fi rakkina amma keessa jirtan kun hundi ni dabra. Kun ammoo obsaan fi qabsoodhaan dabra jechuudha. I think furmaanni biyyattii sanii kan dhufu mootummaa kan wajjin teessoo irra ta'anii haasa'u osoo hin taane maaliif nama teessoo irra wajjin ta'anii haasa'anii achitti argamu miti. Acabarbaarii hattuu wajjin durriyyee wajjin haasa'uu hin dandeettu. Karaa wajjin deemuu hin dandeettu. Si kana karaa si kana nama lammaa ganee amantee wajjin deemta. Nama yeroo meeqa si ganee amantee wajjin deemta. Kanaaf furmaanni biyyattii san keessa jiru qabsoo qofa. Qabsoon finiinuu qaba. Qabsoo finiisuu qofaan keessaa fi alaan tokkummaa jabeeffachuun hayyuu beekaa ofii dhageeffachuun yoo inni dogoggore gorfachuudhaan gantoota ammoo ka qabsoon Oromoo harcaasaa as ga'e ammas harcaasaatti fufu. Guyyaa tokko silaa waan kanarraa haasa'uu barbaadan waa'ee warra gartee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa seenee mooraa qabsoo Oromoo galanii qabsoo mooraa qabsoo diinaa warroota filatan hedduutu ture. Har'as borus iftaanis dhufuu jira. Boorillee nama qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa ganee harcaa deemu meeqa tapha arguuf jirtan. Kam akkanuma jedhanii iyyuu miti. Qabsoo keessatti harca'uu waan jirtu. Namuu kun Oromiyaa fi Oromoo qofarratti osoo hin taane sadarkama qabsoo hidhannoo isaa ta'uuti qabsoo karaa nagaatiin warroota qabsaan keessatti bitamuun yaadaan sobamuun wama jiru ejjannoo cichoomina murannoo kutannoo dhabuurraa kan dhufu jechuudha. Kanaaf kan ejjannoo hin qabne kan murannoo kutannoo hin qabne duruu nama maqaccarra jiru. Kanaaf namoota akkasiisan ammoo yeroo gabaabaatti qabsoo keessaa harcaasaa ofiin harcaa deeman. Harcaa sunis hin barbaachisu. Harcaasaa deemtaa. Kanaaf of eeggachaa sirbuun gaariidha. Of eeggachaa sirbaa mooraa keessa of qulqulleessaa deemuun gaariidha. Mooraa keessa qulqulleessaa of to'achaa wal to'achaa eenyu wajjin hariiroo qabaa eessa oolee dhufee akka si'aayetti jala seettanii qorachuu qabdan. Ispeeshaalii warroonni sadarkaa hoggansa garaagaraa irra jirtan haala ittiin wal to'achuun danda'amuu fi to'annoon cimeetti fufuu danda'u irratti caasaan tikaa qabsaa'ota Oromoo yookaan mooraa qabsoo Oromoodhaa hojii gurguddaa se eeggata. Hojii kana ammoo akka gaariitti baachuu qaba kan jedhu gorsa gabaabduu akka dabarsuu barbaada. Kanaaf jedhe asumarratti xumuraa.